Konsertiin Irreechaa guddichi sadaffaan jala bultii Irreechaa Finfinnee fulbaana 23 galma Barkumeetti kan gaggeeffamu ta'u qindeessaa sagantichaa kan ta'e Numaan Event and Promotion ibsa miidiyaaleef kenneen beeksiseera. Namoonni 15,000 ol irratti ni hirmaatu jedhamee kan eegamu konserticha irratti weellistoonni bebbeekamoo 10 hojiiwwan isaanii kan dhiyeessan ta'utu himame. Artistoota keenya baranan waliin hojjetan baay'een keessan argaa jirtu nu biratti argamu kanneen hin argamne illee jiru. Jamboo Jootee, Guutuu Abarraa, Adam Muhammad, Leencoo Guddinaa, Leencoo Gammachuu, Sheetuu Elsaa akkasumas immoo Yoomiyyuu Shukurii Jamaal artistooti 10 nu waliin bara kana konsertii irratti ni hojjetu jechuudha. Walumaa gala konsertiin kun jala bultii Irreecha Hora Finfinnee irratti kan inni dhiyaatu. Waggaa sadaffaaf walitti fufiinsaan konsertii Irreechaa kan qopheessu dhaabbanni Numaan Events and Promotion kan baranaa kanaaf qophii adda ta'e taasisaa jiraachuus beeksise. Baay'ina artistootaa dabalatee hedduu kan itti qophaa'amee fi isteejii baay'ee guddaa kan arguuf jirtanii jechuudha. Bifa kanaan kan inni dhufaa jiru haalli nageenyaa amansiisaa ta'ee fi haala sagaleewwan yookaan immoo qindaa'ina meeshaalee yookaan muuziqaaf waltajjii barbaachisu hundumaa haala baay'ee gaarii fi sadarkaa isaa eeggatanii dhufuu irratti argama. Irreechi waltajjii uummata Oromoo daangaa hanga daangaatti walitti fidu waan ta'eef abdii fi hawwii guddaadhaan eegama kan jedhan artistoonni ibsa miidiyaaf kenname irratti argaman bifa uummaticha madaaluun hojiilee isaanii dhiyeessuuf haalduree hunda xumuraa jiraachuus dubbataniiru. Dargaggoota fagoo jiran shamarran qarreef qeerroo waliin wal arguu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Kanaaf immoo Numaan waltajjii sirriidha. Konsertiin kunis galma Barkumeetti kan inni dhiyeessaa jiru namoota 10,000 irratti hirmaata. So kottaan wajjiniin hirmaadhaa. Uummanni bakka kana dhufu namni iyyuu itti gaafatamummaa ofiisaatiif fudhatee dura of eegee itti aansee immoo nama isa cinaa jiru eegee sagantaa bashannanaa gaarii, sagantaa aadaa keenyatti guddisnu, sagantaa itti barumsa adda addaa waliif dabarsinu karaa gaariidhaan akka raawwannee nagaan gargar baanu abdiin qaba.